maal kolfa dhaloonni jedhu kana barataa yuunivarsiitii Finfinnee kan ta'e Lataa Qana'ii Aagaatiin barreeffame eebbaaf dhaqqabe. Egaa akkuma duudhaa dhuftee ganamaatti waa'ee of dura aanfatan eebbaan saaqu. Kana siin nu ga'e galata Waaqayyoo haa ta'u. Ola deemaa kana hundumaa kana siin ga'e galanni Waaqayyoon haa ta'u. Kan nu kenne haa gabbisu. Guddaan nu haa bulu. Xiqqaan nu haa guddatu. Kan tolutti nu haa qabu. Hama hammaataa nu haa of galchu. Nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi. Hamaa nurraa qabi. Tolaa nutti qabi. Ilma nu qaroomsi. Intalaan nu qaroomsi. Maanguddoonni akkuma eebbisaniin barreessaan kitaabichaa Lataa Qana'ii Aagaa namoota eebbicha irratti hirmaachuuf dhufaniin anaa dhufuu bagana jalaa uwwattanii dhuftan jechuudhaan gabaabsee haasa'e. Dadhabbiin akka dhuunfaattii fi namoonni hedduun ana wajjin hirriba dhabanii karaa qarshii isaanii, karaa yeroo isaanii, karaa qabeenyaa isaanii gumaati isaan naaf godhan gatiitti kan shallagamu miti, hiikamees kan barreeffamu miti. Namoota na cinaa dhaabbatanii iddoon gaafadhetti naaf deebisanii iddoon dadhabetti humna naaf ta'anii agarraa kanatti galma ga'iinsa kitaabichaa kanaatiif na gargaaran hundumaaf galana ni qabu, daangaa hin qabu, guddaa galatooma. Sirni itti aanu waggaa dheeraadhaaf waan walitti qabatee fi har'a immoo harka dubbistootaa galuudhaaf adeemu kitaaba kuusaa walaloo maal kolfa dhaloonni jedhu eebbisuudha. Kitaabni kun fuula 75 qaba. Kuusaan walalichaas jiruuf jireenya dhala namaa maal akka fakkaatu hima. Amma kitaabichi eebbifamuudhaafi Dr. Darajjee Garafaa fi Profeesar Hizqeel Gabbisaa kitaaba Lataa Qana'ii Aagaan barreeffame kana jamaa sirnicha ilaaluuf dhufan fuula duratti ifaan eebbifamuusaa agarsiisan. Egaa kitaaba kana booddee maaltu jira kan jedhu nus warri kaanis waa jenna jechuudha. Kitaabni walaloo kan jedhu isa kanadha. Egaa amma akkuma isin harka rukuttan eebbifameera. Dr. Darajjee Garafaa kitaabicha tolaan kan maxxansiisan isaan turanii artii Oromoo guddisuuf waan danda'an hundaan kan tumsan ta'us sirna kanarratti himan. Abdiin kiyya maal inni barreessitoonni akka Lataa kuni maal godhu jedhee yaada addunyaa irratti wanna abbootiin keenya odoo hin ta'in abaabileen keenya hojjetan san argisiisanii gaaf tokko akka World Class Heritage jedhamu sanitti galmaa'ee nu ajaa'ibsiisu jedhee waan keenya odoo hin ta'in waan abbootiin keenya ofitti immoo akka kileen keenya fi abaabileen keenya hojjetan nu gammachiisu jedhee yaada. Kanaaf egaa akka sila jedhametti ani odoo ta'in ani akka nama daldalaa tokkootitti akka barreessaa Lataa kana cinaa dhaabbachuun maal jedhama biraandii jedhama yeroo isa wajjiniin akka dhaaba daldalaa tokkootitti wal cinaa dhaabbachuun waanuma Oromiyaa keessa taanee ofitti namni baay'ee waan hin hojjenneef malee anaaf akka kireeditii addaatitti ilaalama jechaadha. Mucaa kana waan dandeettii isaatitti amanuuf anaaf akka opportunitii ofitti akka karaatitti ilaalama. Profeesar Hizqeel Gabbisaa ilma Onesimos Nasiib yookaan Abbaa Gammachiisii waggoota dheeraadhaaf yuunivarsiitii biyya Ameerikaa barsiisaa turan eebba kitaabaa kanarratti argamuudhaan garuu waa jedhan. Profeesar Hizqeel Gabbisaa mucaa Onesimos dubbachuu kan hin fedhu warra dargaggootatti innis immoo maal jettanii yoo daqiiqaa lama naan jettanii innis immoo maal yoo naan jettanii nama beekaa tokkotu ture silaallee hayyuu Oromoo beekaa Oromoo irraa kaasee tun dubbadhee wayya ture nama biyya bakkeet akkas jedhe ani karaan kan koo kunooti kan keemmoo meerree jedhe karaan kan koo karaan irra darbee dhufe waggaa 20 dura biyya Maskoobitti waldaa qorannoo waa'ee Itoophiyaa qoratan keessatti wanti ta'e tokkon ija kootiin arge dhaggeessaniitu ta'a waan argeen isinitti himuudhaaf jedhe dargaggoodhaaf hin jedhe jechuudha. Innis immoo maali yeroo sanatti dictionary Dr. Xilaahuun Gamtaa qubee afaan Oromootiin katabanii sababiin qubee afaan Oromootiin katabamuu isaatiif immoo waraqaa tokko dhiyeessan ni dhiyaate sunis sababiin afaan Oromootiin qubeedhaan katabnu kanadha jedhanii waltajjii sana irratti beektonni afaan Oromoo ta'u kan biraa wal gahanii lafa jiranitti waraqaa sana dhiyeessanii
namoonni achi turan keessaati namni lama garuu ati waan siyaasa hojjetta malee kun waa'ee afaanii miti hanga biraa ta'uu danda'a jedhanii jaarsi gaafa sana hin boowani maaliif biyyatti gaafa deebi'anii ari'atama cimaatu irra gahuudhaaf danda'a ture. Kanaanatu argee gaafa sana afaan Oromoo qubeedhaan katabamuun yeroo itti nama ari'achiisu ture mana hidhaa keessa nama buusu ture amata 20 duwwaadha kun amata 23 yoo ta'edha. Har'a garuu kunoo waltajjii iddoo akkasii keessatti afaan Oromootiin walaloosa ta'u afaan Oromootiin qubee afaan Oromootiin katabamee akka kana gammachuu guddaadhaan waltajjii akkanaa keessatti ta'uun geeddarama guddaatu ta'e jechuudha. Aarsaa baay'eetu baheef jechuudha. Karaan irra dhufe isadha. Kanaaf karaan isa kan keessanii kana jedhee isinitti nima dargaggootti isinumatu karaa isa kan keessanii qajeelfata isinumatu karoorfata. Nuyi kanarra dhufne kan koo isa kan keessan immoo maali? Lataadhaanis kan keessan immoo har'a jalqabee mul'ataa jira. Warra lataadhaa wajjin jirtanis immoo kan keessan immoo maali jedhee gaaffiidhuma kana isinii kenneen kanamaan gargar bahaa jechuudha. Eebba kitaabicha irratti kan argamani barsiisaaf barreessaa Tafarii Nugusee kitaabota afaan Oromootiin maxxanfaman duraan waggaatti argaa turre. Amma garuu torbaniin eebbisiisutti jirra. Kanas immoo gaa cimsuudhaan waan caaluuf haa hojjennu jedhan. Waggaa 5 keessatti yeroo kitaaba tokko hin argatin turre amma garuu suni jijjiiramee torbanii kitaaba eebbisiisaa jirra. Torban 2 moo 3 dura kitaaba Hararisheet eebbisiisnee torban darbe keessa kitaaba Roobinaa eebbisiisnee torban kana kan Lataa eebbisiisnaa torban dhufu yookiin torban 2tti immoo gootota Oromoo kan jedhu kitaabni tokko jira eebbisiisnaa akkasuma itti adeemaa jira. Egaa torbaniin kitaaba akkasumatti eebbisiisna taanaan waggaa tokko keessatti kitaaba 52 qabaachuudhaaf deemaa jirra jechuudha. Kun yaada baay'ee na gammachiisa. Sirna eebba kitaabichaa galma aadaaf tiyaatira mana qopheessaa magaalaa Finfinneetti qophaa'e kanarratti walaloowwan adda addaas dhiyaataniiru. Muraasa isaa hordofnu laata. Kuusaan isaa sammuu keessaa ni coccobani mirgisaa raafameetu dhadhaa baasaa. Barsiisuudhaaf ijaaruudhaaf yoo fedhanis ittiin diiguuf imaanaa seenaa Afrikaa baasuuf seexaa ofii galma ga'uuf garuu wanti nama ajaa'ibu isa duubaa miixuun tokkoon dhibu ciniinsuu sammuutu hirriba dhabuutu muddama guddaatu ilma ta'ee qalamaaf waraqaarraa gadameessa sammuu keessaa dhalataa ciniinsuu sammuutu ifatti mul'ataa. Ciniinsifataanis gaaf sana boqota firii muddama isaatii hammataa kitaaba isaa urursee ammataa guyyaan kun isaaf addunyaadha ilma dhalchuun walqixxeedha sababni isaas kitaabatu ciniinsuu sammuudha. Kitaabni arraba hin duune jiraatu du'aa dudubbatu barritti dheeratee dulloomseen ajjeesu barreessaan isaa darbees innoo hin callisu bakka hedduudha ala tokkotti ni waca ergaa waa dabarsa dukkanatti ta'ee guca. Waltajjii kanaani agarsiifni uffata aadaaf sirbi barattoota yuunivarsiitii Finfinneetiin dhiyaateera. Mee agarsiisa kana muraasa isaa hordofnu.
agarsiisa uffata aadaa kanaan cinaatti dorgommiin Idil Show gabaabinaan dhiyaateera. Dorgommiin kun labanni amma waan ofii isaa baruurra kan isarraa fagoo jiru beekuuf hin sardamiinaa ergaa jedhuuf keessaa qaba. Yoo keessan beektan isa laga gamaas sirnaan barachuu dandeessu akka jechuuti. Mee ergaa isaa waliin hordofnu.
Waltajjiin eebba kitaabaa kun sirnoota adda addaa akka diraamaaf taphaa qabaatullee yeroo keenyaaf jecha muraasa isaa keessaa foonee isiniif dhiyeessaa jirra. Silaa achi jiraattani dargaggeessaaf dargaggeettii sirba onkuteessan yookaan walirra gaddu yookaan immoo teessanii daawwattu. Har'aaf kanumaan yoo xumurre wayya fakkaata. Isa barreessuun qalamni kee mirgisu jenna. An Bosonaa Dheeressaan ture. Ulfina argadhaa. Ijoo namni tokko fiigee meedaaliyaa yookaan warqee fudhachuusaaf murteessaan namni sun fiigicha jaallachuu miti. Warra fiigicha fiigan dinqisiifachuusaa miti. Yookiin immoo oduu ispoortii guyyaa guyyaatti dhaggeeffachuu ilaaluusaa miti. Murteessaan tarkaanfii miila isaati.